Mama. Sila na Malberi. Mama. Na waye. Shisha Satu. Firiyadis. Mama. Malfet. Shisha Satu. Fie. Malfet afraoli. Shisha Satu ati. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبو أكم جرتا بريدوتيا. جرت أنا وسيدي يا كم يجرب جري. جرا والله الحمد لله كمت فياكيتي هرب مو درا ميديا رتسي أرجع ها أنا يوبر بوتنا بوتشستيفر. يا كم يا أولي كيس جالة دور باي. مرة ثانية سجالة. جرت أميدي. أمشي ربيتي ما يعني. قررك. أنا اللي سجالة والله. أنا الرب. جالة بريدوتي. تفهم فلاني. يارو دبي سي منيانو مالي. أي دبي كانت أفضل في دبيتا. Bakka biyyi biyyuma baqaati biyyi araba biyyuma arabaati jedheetuma dhiise malee yaada godhee tureeyyuu samoona waggaa tana jechuudha. والله كمنتينا كده سلايد زلاو بس سلايد والله قالوا ما بوما فايدة قبل لك Dhugaadha wallaa anillee bakka asumarraan carraa mukkura jedheetuma dhiise malee silaa inshaallah isin arguu ni fedhaafi. نمنون إن شاء الله ربي نقافة تقوي ما هو نقرس كيسة فادي قال لي أوين كابو كمان سير بودا Amshir bifti yaa rabbi jedhe wayii wal arguun kennan oolu yoo lubbuun jiraanne. ni bara boleeyyan nuti imaan akkasitti bootoo obboleettiidhaa firummaa qabanii wallee namni baay'een akkas biyya kana keessatti. Tarii fira ta'uu dandeenya. Anaafsitu wal beekuu dhabuu dandeenya malee yeroo sun wal gaafannee walonna jennee fira ta'uun waluma fakkaannaa bira. Sinarra bareeda garuu. fakkaannaa wallahi. Biyya akkamii? Akka firummaa qabaachuun oollu dhiisi. Wallahi nagaa jira. Wallahi das na isa kana fada. Itti jiraachuun kan keenya gammachiisan wallahi. Dhaqa kamaan hin bal'aa jechuun of dandeettii. Amshira. Mataa jetti. Zana itti jiraachuun keessatti. Mataa dhaqa. Dinoo yoo jiraatanillee akkamitti jiraatanii yoo jiraatanillee akkamitti namni kun callisee jiraata. Jaanii telefoona namaa keessaa suuraa guuranii na arrabsaa jedhanii namatti erganii. Sa callisuu rakkoo dubbachuu rakkoo bara kana biratti. Alhamdulillah. Rakkoodhaa bergaaru yoo callisan namuma waan beekne wayii isaanitti fakkaataa beeku. Ani garuu callisuun kiyya wallaa osoo beekani callisuun kiyya kunu deebii guddaa ta'aa fi garuu nama beeku miti kaa nama beeku osoo taate ni callisanii bira. Sa dhugaa keeti wallahi. Bakka callifte callisuun guddaa fi bakka deebii guddaa hin qabne jechuudha. Callisuun kan kee waan ya bakka. Dhugaa. Cuma bara. Kamu kau je. Apa media kana rabani? Ada kutu faida. Hinjiru bere media irratti. Kama jimje jedhe tu kabaja. Kama cadhifate kabaja qabaa jedhe. Wallaa callisuu waan gaariidha. Osoo anarra yookiin callisuu baadhee waan ta'eef waan hunda asirratti baheeti silaa uummanni yookiin yoo tanaan akka yaada isaaniitti osoo nama akkasii akka ta'u taate as hin jiru.
Dhugaa kee Garuu ana alhamdulillah Goobatti goobatti. sanatti kennu. Abshir bareedduutti. Waan gaaroo keessatti afaan bishaan. Wanti kamiyyuu guyyaa eeggata malee ba'uun kennan oolu. Wanti kunillee beddafee waan xumuramu taate malee osoo akka namni naa yaaduti osoo akka namni dafee naa godheeti. Asin jiru qaataas asii deema waggaan ga'u sila. Garuu maal godharree wanti kaminuu rabbii wanti kamuu rabbii harka jira waan ta'eef osoo harka namaa jiraate qaata sila. Dhugaa kee wal. Leema baata rabbi kan. Wanni rabbi kan qabu waan. Inshallah guyyaa tokko. Shabakaan kiyyaa miti. Shabakaan kiyyaa natti fakkaata torki kiyyaa fakkaata. Afachaan sirreessa. Ini bojo. Hata semua kamu jadi biar Kiyya moo kaisiiti? Dubbii keeti miti? Kiyya ni jira sagalee? Aamin inshallah. Mee bayi deebii mee yoo kaa'unnoo jedhu ta'e. oh bullshit. Kiyya moo kaisiiti? Kaisiiti natti fakkaata. Kiyya ni jira? Okay, kaisiiti jechuudha. Jadi di sini Irratti walama. Kaisiitimi? Kaisiiti natti fakkaate. Kiyya kaisiiti natti fakkaate. Rifeensi kiyya kan mul'ata ammata maal taatan? Moo waan mul'isi jechi wallaaltan? Hin dagattani mul'isi jechu. Warra rifeensi kee ni mul'ata atta. Fuunduraan jettani? Oyse. Mama, Shani kabu. Shaani fitte telefoona taan fiti. Aye. Isiin kun meeti. Amma. Dhaqi shaan irra kaa'i kanallee fuudhiti. Maka bakiya. Shani kabu sikara. Shaan irra kaa'i kaa. Aye. Achi fuudhi saalonni fuudhiti irra kaa'i shaanii. Aye. Hola. Laa naaraan jiru maaltu na aarsi. Wanti na aarse tokko hin jiru wallaahi. Waay firaa olii. Shaaniin qabu kunillee. Shaaniin qabu. Amane. Shaaniin qabu kunis telefoon. Olelo. Olelo. Amma Shani kabu kewa. Nu galchuun haraama. Dhugaa moo isin galchaafachaa miyuuti goddadhe. Galchaa koottamee seena. Kana galchaafacha. Mu'aasuma jala jira. Dura jaata. Nama takka galchina gajaarsu kee mana kana abbaa barbaade galchisi jedhutti. Manuma abbaan qabne sun gajarri sa'a barbaade abbaan barbaade na galchina jala deeme. Ushoota. Dhugaa moo naan firoo.
Kootuun qabaa kana laalee hangasanii. Gaarriye. Sirtaa Maal akkami burtukaana. tasmiyee akkami? Jira Sirtaa burtukaana wallaahi. akkami dildilaala. Eh? Ani kan jedhu ani Maal? dubiyyeen saama barbaade abbaan barbaade akka mana abbaan qabne nagalchi maa jedhaa waltas jala deemte. Amma boodatti ani mana kanatti nama takka meessi osoo naan hin maratin ol galchuu argu jetti. Keessattuu dhiira jechuu. Eeyyama kee malee hin galchuu dhiisi. Yaa namaan si eeyyamee galchi shamara malee hin galchin dhiira nama tokko hin galchin dhiira. Hin eeyyamu akka. Nasraadhaa Nasraan ergatti afacha Nasraa galchi ayyee. Nasra ayyee Nasraan galcha. براون Ol harkisi mali. السلام عليكم. Harkiseetiin jira. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami haadha firoo? Jirtaan asii akkami nagaa keeti? Eessaa durriyyee jaarsa godhattee bira teessa rabbumaa siffadhe. Laa ilaaha Nasra harkisii yaasi galcha durriyyee naan jettee amma ana qooya naaf Zeenaba walitti rodda. Illuuko! Ishaa. Aanteeti jaartii qabdaami? Ani moo afachi raastaatti bal'in. Illis raasta nutti nu cufata. Anjaartii Zeenabaadhaa bara isin malee biraan qabu. Alla my king wobo illuuko habiibii koo leenca sabaa. Illushaa! Ijarraaf. Hin dubbatu mucaan? Miyuutirra jira. Dubbachuun ittiin tollee dhiisi. Karaa Usme! Wayye Nasraa koo jirta. Jira wallaahi Zeenabaan ganaa bareeda dubbachuu eeggachaa jira. ميوت غدي هاسا Illuu! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam. Waalaikum assalam. Namni dhibbi saddeettanii fi jaatamas jirtan profaayila sirkaa kana godhadhaa. Oromoo maal taatan rabbi jaa. Gargaarsaa jira guyyaa sabtii oollee galgala mana aslii fi mana maakkii orootti walumarratti. Profaayila kana godhadhaa. Fiidiyoo dalagaa please family Oromoo koo saba koo. Obboleeyyan keenya akka malee nurraa dhumaa jiranii. Profaayila wal fakkeessaa. Namuu waan qabdan maallaqa qophaa'aa tan koottaa gara keessatiin hin laalla eenyutuyyuu ummata kana bira seeran dhaabbata akkaawuntiin nu maxxanfama nuti warri karaa tiktokiitiin gargaaruu hin barbaanne maaliif nuti ummata keenya durillee akkaawuntiin bira dhaabbanna akkaawuntiin nu maxxanfamee jira karaa saniin dhufne ijaaramne tokkummaadhaan kaane ummata keenya gargaaruun dirqama fedhii osoo hin taane dirqama wanni biraa ammootuyyuu waan tokko dubbatuun barbaada beeyta wanni an jechuu barbaadu ummata keenya tuulamaa kana wanni an jedhu kutaa namaa waamuufi miti na hoffolchaa nuti raachuu akka nama tokkotti hin jaalannaa raachuun nama keenya nama saba keenyatti kabajaa guddaa qabnaa fi akka isin jettan kanaa miti garuu guyyaa ummataa kana irra nu dabarsiidha yoo fedhee irra dabarse galatoom lakki hin barbaadullee yoo jedhe isaaf sammuu isaa walitti dhiifne jira garuu warri as keessa deemtanii ajandaa godhattanii ummata keenya guyyaa gargaaran kanatti kutaa wal nu qooddanii Oromoo afaan gootan kun dhala Oromoo akka hin taane asumaan baradha nuti jiraachuun yoo godhe galatoomi jennaan yoo dhiisallee isaaf sammuu isaa walitti dhiibu nuti immoo ijoolleen teenya keessattuu ijoolleen sikoomandoo akka shamarranitti akka Oromootti si waamne ammallee koottaa shamarran akka Oromoo kutaa 11 keessaan bisaan jiru gahee shamarran taphattu achirratti ilaalla isinii galtee garuu warri hin barbaannu jettan mirga keessan amma wanni nu kutaa wanni guruppii hiinuuf shamarran teenya dhiira jabeessuuf dorgommii eegallee jirra maaliif dhiyeenya kanatti awwaanan jedhu ijoon argitanii dhiiraan wal dursinee akkamitti akka nu gahee keenya baanu akkamitti akka hirmaannu beeksisuu qabna namni fedhii qabdan keessaan na dubbisaa garee irratti gallee ummata keenya akkasi gargaarra warri dhiiraallee achi keessatti ufaa laalanii hagamta akka hirmaataa akka jiran jechuudha nuti immoo shamarran Oromoo yaamne akkasitti ummata keenya bira dhaabbanne siniin jedha. Na hoffolcha Zeeno nagaallee sin gaafanne haadhati jarjareetuma miira keessa garee na hoffolche. Amshir rakkoon qabu akkamitti naguma?
anillee garee wayii jira nagalchaa jechaani dhaqee nama nagalchullee hin garree bilbila keellee hin qabu keessanillee si barreessee naan deebifne kun hin gubate kanaanillee si dubbisee waan taate muujiif taariin argine ta'a. Kanaaf na hoffolchiitiin jedha gaafa ati taphattu isaan immoo wallaan hospitaala jira guyyaa 3 hospitaala ciisee bahee kanaaf sirraa hafee na hoffolchi. Amsi rakkoon qabu miti rakkoo miti. which is mana? Oda kana jaba. Firaawwan Dhaqii keeshaan akkami? jira arti Samiira. Jirtaadhi. Nagaadhi. Hin saalfata maashaallah mucaan keessi matti ba'e. Wallahi saalfata habibi. Hin saalfata. Mucaan kiyya viidiyoo dhaabuu danda'u bir. Wallahi saalfata ija gadi qabata rabbiin si haa guddisu. Aamin aamin aamin. Siin qixxaa'ee jira bara osoo maatii jirtu kun inni amma daala gartee mi dargaggeessa ta'ee jira. Dargaggeessa ta'e beekin amma waan maa'ulma bira. Laashii guddaa Ijoollee jira beelala. wallahi rabbiin galmaan si haa ga'u. Aamin aamin abibtiiti galatoo. Firaawwan Guddate firoon viidiyoo kan bahu malee firaawwan dubbata. hin dubbatu ni maara akkatee dubbata. Indi daa'ii. Hin dubbadhu jedhee. Hin dubbadhu jedhee mataa raasaa barra. Gisee kana haasawaan birmanatti kafna godha. Inni sitti haasa'uu fedha kana mataa.